جالسين تحت سنيقول أبو ربي جاء سكرين شوت قولا في رقاب نحن تام سنيقول نجرو فاميلي وانا سيغمة ما جاتي سيغمة بايزاوي فاميلي كن نجتودا يون مرة الناس يون فكر الناس نما جالتا وان نجيب بني سين كفر نو وانا في خو إفار كجرتا بقول يا دنا موك والله لبو يجتودا لال har ka kana irra qabe hanga qeensa kanatti birrin salban dhumayn bayen jiru isi anka jedhu makata chudri kafalta rabbi sadada wallahi birri tibahe jira to kuchu natsami walla karboksi ka fanke bahan natsana ngol birri kafalu mi mal tidunni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كين اللي ميت كلو فتبر تيجتو وانسره وان والله لازم كما كين فوقتايو يا مجرشة أنا قلت وانا فيها تأسي في هنيلا أسي فيها ستة أفهم بالسيبر تينا قر رهي دي أكن نقول بسيك میں کور بسيك यार सास ग्राबर ने मन फक्का dage faddu rugatno rugat yalle ta koda moya chisa jecha ma jiran kana difa mun gafachu kaban TVin kena tab koda moya chisa jecha ma hasan kana difa mun gafachu kaban wallahi ma na kujjo ini apa mesin ini jauh? Siapa dah? Dari siapa dah ini kita ni? Isi rumah siapa dah family ni? Siapa dah seperti? Wah, ini sini jauh mesin lama dah habis gua kerja di sana. Bumbu lu putar. Bicara gimana guys? Wah, sini jauh. Mesin lama nak cakap sartan ni. Mama ada kan gitu. Jangan tadi lu itu berapa dah? Apa ya? Ya, satu anu ini. Isi challenge gimana nih family? Orang ni fakat dia lah jolet. Ya itu cie, meet sendiri aku di film apa? Wani tol tu jelas oke. Wani sini je udah jaga sa. Wah Singapura tu kira. Insyaallah kah sabi kara sini video. Pirangi ko dayo ke kar ko da sini je kun. Mina ina so go work so. Arana samuna ma la asajra ko. Na yu samun wallahi qaba qala get samuna ma indem no never. Samu te na yu doctora to timari ata. Guys no moya chisa ana to sinin je no moya chisa. Wan kapanu bicha ana disa kitati tabakan ko fa moya no moya chisa. Tabakan bicha kitati kuma naman tabakan bicha hamanu let's go family. Eskrani bibila marra sa desa diga daya. La. Tabakan bicha moya no tabakan moya chisa no moya chisa me jole ne pagora. Guys, tap guna. Marra sa diga tutuka. Lala, kita ati tokkoffa akkanumatti jechuudha isin lachuuyyuu innillee ana atillee maki shut godhanii profaayilii nu kaattan. Qixaatii lammataa nu taataniirtanii nutu isinii ta'uu baannus isin nu taataniirtanii I love you nuun jettan laal. Jettanii isinii ta'uu jechuudha. Harka kaanitti muddani guys akkanummoone. Sani rano afaan guutanii nu taatanii jirtan nun jedhaa jedhaniya. Akkanummoone guys. Nama dida kanaan teettanii taaftaafi. Rabbi nu abaare ummanni maal fakkaata rabbi sodaadhu. Ofitti kaleessee asiin laalaa jiraa. Mooyamne guys. Kuma lama ta ga jira as kuma sadi jira kuma shan
kanneen bira humnaa jiraatu 5,600 asimu. Maakin maal ta'ee dhaabate konneeshiniisi? Waan fi? Indiyaas noo qooyaan ka jedhu immoo yaadni kun akkamiin billichisi jedhe natti himu. Yeah, thank you so much. No sidda wala maakii sitti. Ahara gisee laayivii irra jirtu silkii kan kee xiyyaarra kaayi. Waayifaayi irra jirtaame silkii kee xiyyaarra kaayi. Mee rabbi sodaadha Maana biraa jiran meekaappii keessi guutuu. Hayi. Silkii xiyyaarra kaayi maal taate ateen? Waayifaayi fayyadamta waan ta'eef silkii kan kee onnoo irra kaayi. ishee. Na harsaa jira maal taate koyi? Prank nuun jechuun prank ምንድን ነው? እንደዚህ አይነት ፕራንክ አለ እንዴ? Walla prank miti. Maal ta'e? Prank maali mana salgii dhufne? Baraasaatti dhufne. Hai muudii keenya maal akka ta'e? Hai maal akka inni aanni Hai maali sila amrii? Isin illee uummata koomentii kana waliin waan hin taane naasa'ina. Kalaas nu ta'e kenna mallaqa keenyatti baafnee diban. Hayi. Lolaniyyoo. Qarshii meeqa akkatti baasan beeku? Wallahi nu ta'e kenna mallaqa keenyatti baafnee diban. Namni wanni tolaa jirti bar. Zoora ma birri maa jechuudha. Jaalfadii lo'aati. Jaalfadii nu jiru bannaa nurraa deebisaa. Jaalfadii? Bahagallu guys taa'u gora. Kuma ni bahagallu warri mana kiyyaa. Duuba deebis. Deebisu. Oman ergaa jiru duuba deebis jaalfadii miyaa dhufu. Jaalfadii laga dhufu duuba deebis. Rakkoon qabu dhiisi kaa. Oman ergaa jiru duuba deebis. Maa komantiin argine kunoo bakkuma wannoo kana silkii yookaan kee kana gad dhooftaa bar. Maaki. Achumatti laakkaya. I think you are bineensa akkana jiru qalbii keessa naa dhufuu dide soqaara. You know? Maqaan isaa? Hello. Wayye. Waalaikum salaam. Ay, mastawaa deemattu bilaallee dhufanii maal gochuus kun shubbuudhaafan. Screenshot godhadhuti profaayila feesbuukaan. Screenshot na godhi. Arabaki, imma sagalee kiyyaa sagalee Akkas hin jenne bara annatti tolee jiru waan annatti tolee immoo sitti toluu qaba. Maali kanni screenshot na godhi feesbuuk irra na godhadhu. Wanni sitti tolu wanni sitti tolu hin jiru. Hin tolle natti. Kalaas ibsaa geemii taphattamu. Ayyee na haasi foto amma screenshot na godhu. Goradhu silkii qabdaa waan gochuu suuraa. Ani as deebi'ee maaf baha namni? Namni bishaan naa kennaa keessa saasnaa ijoollee. A'uuzu billaahi min shaytaan rajiim. Bareedanii. Ibsa amma afaaniin callisu didee garuu namni sama footoo kaasee na ergee kun. Maakiyye. Guyyaan hadaa sabni gubbaa taphachuun handi isan dheeruu faadha kiilaanii bakka akkana ijoollee adda addaa ta'etii deemee waa gargaareen. Ni haara gisee yaadatu gaafa duraan mana adda addaa biyyaa dhageessanii galgala quraana karaa bulla dafnee rafu. Ganama ammoo masgiida hirribaa dirqama nu kaasanitti subii masgiida dheenee salaannee as deebinee ammaas quraana baran. Jiruu tana na jibbisiisanii gaafa sana. Akkasumas biyya alaan erginee akka badee heeru. Wallaahi aziim jechuun. Garuu keessumaa irratti wantan. Akka kennatti aboo shamara akkasii hin tokko tattara wallaahi aziim nu biratti. Wallaahi nu biratlee shamarran akka biyyaan tokko tattara. Wallaahi qaraatiin ganama akka sa'a jahaatti birti ol kazzaa qaraatii akka sa'a 12 ol sa'a 11 baate sa'a 11 irraa 12 haga hirribni ga'u sa'a saniyyuu yoo isa bira jiraatiin yoo mana jiraatiin bakka oolte himtu malee mana isaa ittiin galtu.
Eso oltan jette akkon di mermera. Eso oltar. bar asabada way taqarati maal injir iriftin injir mashina warsha buna kana ka bayta fazari tabiro ol taraite male bakka takkan dem tukules akasumati jawara mata kan gude Biyya tanatti ammoo absisha abbaan kun wajji deemee bakka bishaan daakan geessee dhaabbatee ilaalaa akka ijoolleen bishaan daa'itu. Asii bakka kubbaa geessee bakka kubbaa dhaqee ilaalaa bootti ni naaba. Maal kabajaas naawwarra keenya gaafa sana ibsisha. Ibsaan biyya bishaan daakuu deematee abbaan kee dhufee silaalee gisee ati daa'ite waa sii bitee si galchee min alla. Maqamaaf si eegan malee eeganii sin baasanii bash. Garuu ni beektaa bari. Just uluma sodaaf namni bar garuu namni bari jechuun faamiliin maaliif akka ta'e hin beekne malee namni gorsuu fi ilmoo takka ifitti qabdee akka saayiba yoo guddistee bar ilmoo qajeeltutu bar. Yoonuma katumaa ol ta'ee bar kaatee falal jaarsi namni tokko jira kaatee deemtee yerootti kaatee baddii kaatee maal jetti bar. Namni keenya immoo gaafa warri keenya gaafsan akkasuma waan beekne nama tuma. Ani insha Allah fuulduraaf ilmooti yakkana godhan sannumaan hin godhu. Roorroo akkasii ilmaan roorroo. Ani haala abbaa kiyya tumne haala abbaa kiyya. Rumaa yunatti fakkaatu wallahi dhugaa dubban. Gista kata garuu aadaadhaati yaanna tume. Waan itti fakkaatu godhani. Silaa gaafa san isaan akkasin tumanii akkas na godhuu baatanii akka kiyya saniin har'a. Gentumaan nama qajeelchitu garuu jarri simaaf jedhanii akkas godhanii. Garuu ani silaa isaan naga ceelchuu gaafa san tasunoo baayinoor nooroo har'a durriyyee farshaanaa nama farshoo dhugumee bi du'ee gaafa hiriira qeerroo san du'ee silaa amma gaafa saniin du'ee silaa rasaasni gaafa sana boo. Ay bareedaadha baay'ee faamilii humna isaa sanatti natti tola. Aadaan yennaan lolu ishee akkasitti ilaala. Gizee hedduu kan inni tumamu waan mana garaatii kanatti bakka ijoolleen dhiiraa giiftii amma waan sa'aa waan mormaa waan fidaa dhufa waan fidee dhufaan gizee hunda gaafa fidee dhufe dhumaan tumama ammas. Itu. Gaafa tokko garuu tumaan nama. Kan qajeelchine ofirratti argina. Izee mara tuma puuli. Yoo inni hin baqadhayu ergasii ufumaan dhiiseen akkasitti minaa minna dhiise. Jaartii lama qaba. Irra guddaa mana gatii san jiraata. Asii keetiin ani akka hojii tana bira isa bira dhaqee garaa isaa jalasa. Ganama sulii. Wallahi. Gizeen innis dura irri baafee daabboo oowwisu sana naa bita ganama. Sanaannanii wajjin nyaadde xiqqoo achi taphadde deemnaan miin deema akkasitti. Gizeen qaraatiin qaba. Guyyaa qaraatiin hin jira qaamii isa bira. Yookaan galgala na bira dhufa yookaan ganamaa na bira dhaqa. Jaalala inni ni jaalatu. Barnaati amma gaafa biyya dhaqe shaa'ulee jechuu barbaadu. Faasari wajjin hin qamaadhaan. Takkaa mula waliin kennine hin beekne wallaahi wajjin nagaa. Takkaa nagaa dippiloomaasii hawwataachuu ta'u. Yaadataa jedhiin ta durii san fa'a. Yaadataa jedhaa yaadachiisa. Wallaahi yaadachiisaa saafataa wajjin jechuu barbaadu. Yaadachiisaa. Banni yaadachiisa. Taati irra abbatte faa hedduu siima innee taati gaafa ijoollee faa goote hedduu. Gin jiraami. Abbaan soomnoo jechuun rakkoo baay'ee argeera guddisee. Bataam. Ayyuu
maal si godhamu jaallan biyyaa osaan deemte bakka sa'a sadii na bira yeroo gaarii naa qabaadhaa wallahi jaallan it was great times buru galgalaas bifa haaraan new chapter ni eegalee abdii qaba nageerra naa turaatti isa jaalladha arabiyo Graas feeni dhugaa rabbi. halkan gaarii Okay, she.